Ashamaar kafuun daawwattoota keenya kun qophii maaddii gaazexeessitoota karaa Diriim Miidiyaa torbanitti al tokko isin bira ga'udha. Qophii kana qopheessuudhaan kan si waliin turu Aanantii Kosaayyaas akkasumas Waayillan Koo Sanyii Cannaqaa fi Daani'eel Ambisaa waliin ta'uudhaan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeessaalee biyya keessaa fi biyya alaa kanneen torban keenya darban keessatti walitti odeeffanne isin biraan ga'uuf jenna haga xumura qophii keenyaatti waliin tura. Egaan gara qophii keenyaatti yeroo seennutti keessumaa odeessaalee biyya keessaarraa yeroo eegallu balaliisaan imala jalqabaa buufata xiyyaaraa guddina tumsaa godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti torbee kana taasiseeti kan inni jiru. Egaan kanumaan wal qabatee qabxiilee tokko tokko kaasuudhaan marii ni taasisna. Egaan magaalaan Naqamtee godina Wallagga ba'aatti kan isheen argamtu. Keessattuu magaalaa guddoo godina Wallagga ba'aatti magaalaa waggootii dheeraa lakkoofsisteedha. Kana keessatti gaaffii uummataatiin akkasumas gaaffii misoomaatiin wal qabatee magaalattiin kun umurii dheeraa lakkoofsisuudhaan bara kana daandii xiyyaaraa argachuu yeroo isheen itti dandeesseedha jechuudha. Daandiin xiyyaaraa kunis egaa torbee kana gara sanatti balalii yeroo jalqabaatii fi daandiin xiyyaara Itoophiyaa balalii taasisee jira jechuudha. Egaan akkuma ati kaastee yeroo jalqabaadhaa fi balaliin gara Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti kan inni taasifame. Egaan yeroo hedduu gaaffiin kun illee ni ka'a ture namoota naannoo Wallagga jiranii maaliif konkolaataadhaan deemuun hedduu yerootti baay'eetti rakkisaa waan ta'eef daandii sana hin beekna baay'een keenya. Komiin kun yeroo hedduu ni ka'a. Yeroo darbe egaa akkuma beeknu muummichi ministeeraa gara godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee deemanii turanii sanuma irratti karaa diinagdees ta'uu wantoota jijjiiramuu qabanii carraa akka uummati kennuuf illee gaafataniiti kan isaan turanii carraa nu kennaa san booddee jijjiiruu ni dandeenya illee jedhaniiti kan isaan turanii sanuma wal qabatee egaa hojii isaanii jalqabaallee akka hojjetanittidha kan nuyi lakkoofnu biyya sana keessatti jechuudha. Tarkaanfii fudhataniiru gara Wallagga Bahaa kana yookiin immoo Wallaggaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Sanumaan wal qabatee egaa yeroo jalqabaatii fi xiyyaarri magaalaa Naqamtee yookiin kan godina Bahaa Wallagga Bahaa sun kan inni raawwate sanumaan wal qabatee yeroo darbe torbanuma darbe sana keessatti gara Wallagga Bahaa namooti illee deemanii turani eebba xiyyaara sanaadhaaf jechuudha. Achumaan namoonni balaliisaa fi akkasumas ittaanaan balaliisaa suni dhalataa magaalaa yookiin immoo Wallagga lixaa ta'uu isaaniitiin wal qabate egaan wantooti taateen achitti uumaman illee ni jiru jechuudha. Taateen haaraa uumameen jira. Taateen suni maalidha yoo jettanii yeroo jalqabaatiif egaa akkuma beeknu Itoophiyaa keessatti akkuma beeknu buufatni xiyyaaraa Itoophiyaa kan isaan fayyadaman afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaati. Yeroo baay'ee kan ittiin beekamanis kanuma. Yeroo jalqabaatiif egaa godina Wallaggaa Bahaa yookiin immoo guddina tumsaa kan jedhu kana keessatti afaan Oromoon yeroo jalqabaatii fi dubbatameeti kan jiru xiyyaara sana keessatti. Sun immoo kan inni ta'e taatee kana balaliisaan sanyii akka inni dubbatetti kaapiteen sanyiin akkuma inni dubbatetti waan haaraa hojjechuu barbaadetti kan inni ture yeroo jalqabaatii fi afaan Oromootiin akka dubbatamu kan godhellee isaa haadha manaa isaa waliin ta'uudhaani. Egaa yeroo jalqabaatiif gara sana deemuu kootti baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudhaan kaasee hojiin sun immoo akka milkaa'u kan deeggartee haadha manaa kootillee jedheeti kan inni kaasee jiru hojii manee kenneefiin ture jedheera afaan Amaariffaaf afaan Ingiliffaatiin kan dubbatame kana hojii manaa godhee gara afaan Oromootti akka isheen hiiktuuf akka isheen isa deeggartuuf gaafateeti kan inni ture. Sanumarraan egaa isheen sana hiikuudhaan isa deeggarteeti walumaan ta'anii gulaalanii gara afaan Oromootti jijjiiranii afaan Oromootiin yeroo jalqabaadhaaf xiyyaara sana keessatti akka dubbatamu taasisaniiti kan isaan jiranii. Egaan gara afaaniitiin gama afaaniitiin yeroo kaasnee haasofnu afaanni yeroo baay'ee gaaffii uummata Oromoo biratti ka'u afaan Oromoo afaan federaalaa maaliif hin ta'u gaaffiin jedhu yeroo hedduu kan ka'udha. Sanumaan wal qabatee immoo godinaalee Oromiyaa keessaa akka afaanni Oromoo illee bada baay'ee amma kanatti fayyadamamaa hin turre Itoophiyaan haafuuti jechuudha. Sanuma gaa yeroo jalqabaatiif immoo kun kan inni raawwate gammachuu guddaan uummata Oromoo biratti akka dhaga'amee fi imaltoota yeroo jalqabaaf imalan irree gammachuu guddaa akka isaan itti dhaga'ame kaasaniiti kan isaan jiran.
Yeni egaa keessattuu waan baay'eedha kan nuti kaasne asirratti egaa kanuma wal qabatee buufanni xiyyaaraa egaa kan magaalaa Naqamtee luba guddinaa tumsaatiin kan moggeeti kan inni jiru egaa eebbaa fi taateewwan garaa garaatu adeemsifamaa ture torbeen nu dura darban kana egaa kanarratti wal qabachuudhaan egaa waa'ee buufata xiyyaaraa magaalaa Naqamteetti ijaarame kun egaa gammachuu guddaa hunduma keenyaa fi kan inni argamsiise keessattuu egaa bu'uuraalee misoomaa yeroo gabaabaa keessatti waadaa galamanii gara hojiitti immoo hiikamanii hojii isaanii kun immoo hawaasa tajaajiluu irratti yeroo isaan argamanii kan baay'ee nama gammachiisuu fi namatti toludha jechuudha. Kun egaa kan inni mul'isu mootummaa fi hawaasni hangam walitti dhufeenyaan egaa hojii misoomaa yookiin immoo bu'uuraalee misoomaa garaa garaa irratti hirmaatanii fedhii bu'uuraalee misoomaa akka isaan qabanidha kan agarsiisu. Mootummaanis egaa rakkoo nageenyaa wal xaxaa ture furuudhaani achitti bu'uuraalee misoomaa kanneen amma sadarkaa biyyaatti kan ijaarame kuni egaa rakkoo nageenya wal xaxaa ture naannicha keessatti ture egaa sana furuudhaanidha kun kan adeemsifame. Kanuma wal qabatee egaa waa'ee buufata xiyyaaraa kana yoo kaasnu egaa maqaan isaa jalqaba irratti luba guddinaa tumsaatiinidha kan inni moggee. Egaa kanumaan wal qabatee immoo buufanni xiyyaaraa egaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti akka kanaan ijaarame yeroo gabaabaa gidduutti xumurame gara hojiitti akkasumallee gara tajaajila hawaasaa kennuu irratti seenuunsa baay'ee kan nama gammachiisuu fi kun immoo hawaasa naannichaatiif yookiin immoo hawaasa naannoo sana jiruu fi bu'aa akkamii argamsiisa. Hawaasni naannoo sana jiraatu maalirraa argata? Akkamittiin ilaalama bifa dinagdeen hawaasa sanaa cimuu qabuun immoo akkamitti itti fayyadama kan jedhu gaa waliin haa ilaallu. Innis egaa hawaasummaan naannoo sanatti buufata xiyyaaraa kanaan wal qabatee ka'uu danda'u. Hawaasni naannoo sanaa dinagdeedhaan cimee buufata xiyyaaraa kanatti fayyadamuudhaan oomishaa fi oomishtummaa isaa dabaluudhaan alergee biyyaa keessatti illee gahee olaanaa akka isaan taphatanii fi shoora olaanaa taphata egaa buufanni xiyyaaraa kuni keessattuu egaa nyaatawwan akkasumallee midhaan dheedhii kuduraan muduraa wantoota garaa garaa abukaadoo mangoon illee ni jira. Kanaan egaa buufata xiyyaaraa kanatti fayyadamee uummanni naannoo sana hawaasni naannoo sana jiraatu Transportii isaa fayyadameeti egaa duraan kan inni tajaajila kana hundumaa rakkoo bu'aa bayii garaa garaa keessaa daandii irratti turuudhaan fakkeenyaaf amma yoo kaane fudhannee timaatimiin maasii irraa yookiin immoo dirree irraa walitti qabame akka walitti qabame sanaan gara gabaatti yookiin yeroo baay'ee karaatti ni mancaa karaatti wantoota baay'ee egaa kan isa mudachuu danda'u. Kanumaan wal qabatee immoo egaa buufanni xiyyaaraa kun yeroo gabaabaa gidduutti akka kanatti ijaaramee xumuramuus rakkoo dinagdee hawaasni naannoo sana kanaan dura qabu ni fura. Ayyee egaa daandiin xiyyaaraa kun egaa gara Wallaggaatti deemuun isaa gaaffiiwwan hedduudha kan inni deebisu. Keessattuu itti fayyadama xiyyaaraa kanatti uummanni keenya ammam dammaqee jira yookiin amma keessattuu buufanni xiyyaaraa Itoophiyaadha. Daldala kan inni ittiin daldalu yeroo baay'ee buufachuufidha kan inni ittiin adeemu. Amma immoo sagantaan qabamee jiru immoo balaliinii gara buufata xiyyaaraa guddinaa tumsaa magaalaa Naqamteetti taasisu kun torbanitti guyyaa 3 godheetii jira. Egaan buufatni xiyyaaraa kun gara sanatti yeroo balalii taasisutti namoonni ittiin fayyadaman taanaani yaaddoo guddaan namni ittiin fayyadamu taanaan kiraayisii keessa galchuudha. Kiraayisiidhaaf yookiinis immoo rakkoo dinagdee saaxiluu danda'a. In hojjetu jechuudha dhaabbanni kun. Kanaaf uummanni kun dammaqeetii sirriitti dinagdee irratti hojjechuutu qaba jechuudha. Amma dinagdee irratti yeroo hojjetu kana keessatti uummanni himala taasisuu qaba. Kana keessatti immoo meeshaaleewwan garaa garaa gara magaalaa guddittii Finfinneetti biyyattiitti fiduudhaafi shoora olaanaa taphata jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti dinagdeen naannoo sana jiru guddina irra caalmaa akka inni agarsiisu ni taasisaa jechuudha. Egaa keessattuu turizimiidhaan wal qabatee illee biyyoonni alaa gara biyya kanaatitti yeroo dhufanii kallattiidhumaan kan isaan ittiin imalan xiyyaaraan jechuudha. Xiyyaaraan gara sana yeroo imalanitti kan isaan fidanii dhufan doolaara. Doolaara isaan fidanii dhufan sun immoo dinagdee godina sanaa yookiin immoo godina Wallaggaa guddisuu keessatti gahee shoora olaanaa taphata jedhee kan yaadamu. Kanumaan wal qabatee egaa uummanni naannoo sanaa dargaggoon naannoo sanaa kanarratti dammaqee daandii xiyyaaraa kanatti fayyadamee yoo itti fufiinsa yoo taasisee daandiin xiyyaara Itoophiyaadha isa torbanitti guyyaa 3 taasise kana gara guyyaa guyyaadhaan akka taasisu
ni danda'a jechuudha. Kun egaa maayinni fedhiin uummata bira jiru maalidha? Fedhiin uummata bira jiru maalidha kan jedhu yoo ilaalle amma daandiin xiyyaaraa iddoo sanatti saaqamuun isaa xiyyaarri balalii gara sanatti eegaluun isaa gaarii ta'eeti uummanni garuu itti fayyadamuu qaba. Carraa argate kanatti itti fayyadamuu qaba. Amma egaa jalqabbiin xiyyaaraa gara magaalaa guddittii godina Wallagga Ba'aa Naqamteetti taasifame kuni waan hedduudhaafidha. Gama siyaasaatiin, gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama afaaniitiin deebii hedduu uummata keenyaaf deebiseeti kan inni jiru. Egaa keessattuu kan inni deebise keessaa mootummaan yeroo gabaabaa keessatti gaaffii kana uummata Wallaggaatiif deebisuun isaa walitti dhufeenya mootummaa wajjin qaban cimsuu sana keessatti immoo uummanni mootummaa wajjin hojjechuudhaani jijjiirama naannoo sanatti fiduudhaani kan inni dammaqee hojjechuu qabu jechuudha. Egaa haalonni kun yeroo mijachaa deeman mootummaan naannoo sanatti misooma garaagaraa hojjechuudhaani haala tuurizimii irratti hojjechuudhaani tuuristoonni biyyoota alaarraa akka isaan galanii fi misooma naannoo sanaa irratti xiyyeeffatee uummanniif mootummaan waliin ta'ee hojjechuudhaani daandii xiyyaaraa kanatti fayyadamuun isaa bu'aa guddaa akka biyyaatti fiduu keessaa isa tokkodha jedhameeti kan inni yaadamu jechuudha. Sirriidha akkuma jettee bu'aa gurguddaa akka inni fidu gama diinagdee gama hawaasummaadhaan illee akka inni fidu haasofneeti kan nuyi jirru afaan irratti waa xiqqoo dabaluun barbaada. Namoonni balallii jalqabaadhaan gara magaalaa Naqamtee yookiin buufata xiyyaaraa guddina tumsaa kanatti namooti deemanii gaaffiin illee taasifameefiti kan inni ture. Maaliif taatee achi keessatti ta'etu jira. Taateen achi keessatti ta'e akkuma jalqabarra kaasee afaan Oromootiin yeroo jalqabaatii fi uummata xiyyaara sana keessa maamiltoota xiyyaara sana keessatti ta'anii turan sanaanii baga nagaan dhuftan ergaa jedhu afaan Oromootiinidha kan dubbatame. Sana egaa namni yaade tokkollee hin turre maaliif haga ammaatti kan hojjetame waan hin taaneef jechuudha. Sana irratti egaa yeroo jalqabaaf yeroo dhaga'anitti miira addaatu kan itti dhaga'ame jechuudha. Uummata yookiin maamiltoota xiyyaara sana keessa turanii irratti miirri isaanitti dhaga'ame haga ililchuu, sirbuu, faarfachuu illee miira maal keessa akka seenan illee haga wallaalanitti jechuudha. Sana jechuun uummata akkam ammama kan dheebotee jiru afaan Oromoo dhaga'uudhaaf biyya isaa keessatti ittiin hojjechuudhaaf ittiin daldaluudhaaf akkasumas immoo namoota afaan Oromoo hin beekne illee barsiisuu biratti yeroo hammam dheeboo akka isaan qabanidha kan mul'isu jechuudha. Yeroo garaagaraattis gaaffii afaanii wal qabatu dhiyeessaati kan ni dhiyeeffama. Sun immoo egaa wanta hin eegamneenidha buufata xiyyaaraa keessatti yeroo jalqabaaf maaliif xiyyaaronni Itoophiyaa keessatti bakka garaagaraa magaalota garaagaraa deeman illee hin jiru. San keessatti kan haasa'amu akkuma nuun beeknu afaan Amaaraatiin gara Wallagga Bahaati immoo yeroo jalqabaa fi kan deeme sanarratti immoo guyyaa eebbaati wanta hin eegamnedha kan ta'e jechuudha. Taatee addaati. Sanarratti illee hedduu gammadeen jira. Isinis baga gammaddanii jechuun barbaada gamanumaan. Eeyyan egaa gamanumaan egaa waa'een balallii xiyyaaraa Itoophiyaa egaa gara godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti taasise kanaa wal qabate keessattuu egaa akkuma duratti kaasuu dandeenye wantoota qabxiiwwan gurguddoo afuridha kan inni deebise akka jalqabaatti kan kaasuu dandeenyu tokkoffaa irratti egaa gama siyaasaatiin lammaffaan immoo hawaasummaa fi dinagdeedha inni sadaffaan immoo egaa afaanidha dabalataan illee rakkoo hawaasni naannoo sana duraan qabudha kan furame keessattuu egaa dhukkubsataan garaagaraa karaa konkolaataadhaan yeroo fayyadamee gara yaalii dabalataa fi gara magaalaa guddittii biyyattii yeroo dhufu baasiin malleedhaa fi akkasumallee haala ariifachiisaadhaan daandiiwwan konkolaataan hin mijanne illee hedduutu jira. Sana fayyadamuudhaan konkolaataa yeroo itti mul'atutu jira. Tureera. Sana fayyadamuudhaanidha hawaasni keenya yaalii fayyaallee kan inni taasifatu. Kun egaa amma daqiiqaa muraasa gidduutti dhagaa kan taatee kanaan egaa sun hundumtu jijjiiramuu danda'e. Gama siyaasaatiin egaa duratti akkuma kaasne rakkoowwan kun egaa rakkoo nageenyaa hedduutu ture hundumti keenya iyyuu kan beeknu godinicha keessatti sun karaa mootummaa fi hawaasaanii furamuuni. Edha kan hojiin kun eegalame hojiin kun immoo egaa yeroo gabaabaa keessatti xumurameeti. Kun egaa gaaffii siyaasaa hawaasni naannoo sanaa bu'uuraalee misoomaa irratti qabu deebiseera. Gama hawaasummaa fi dinagdeen immoo duratti akka kaasuu dandeenye oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaan hawaasni naannoo sanaa jijjiirama guddaa argamsiisuun gama dinagdeetiin of cimsuu kan inni qabu yoo buufata xiyyaaraa kanatti fayyadamedha. Dammaqee hojjechuu qaba. Dammaqee hojjechuudhaan buufata xiyyaaraa kanatti fayyadamuun oomisha oomishe sana utuu hin qisaasamin
Fakkeenyaaf amma maangoon godina sana keessatti oomishamu baay'ee kan nama ajaa'ibu osoo maangoon sun illee gara bittaa fi gurgurtaatti osoo hin deemini kan manca'u baay'eedha jechuudha. Mancaatii kana immoo furuudhaaf iddoon itti deemamee gurguramu yookiin bakki itti dhaqamee magaazinni yookiin immoo walitti qabame mankuusaan illee kan hin jirredha. Mankuusaa yoo jiraate mankuusaan jiraatus garuu wanti kun gara gabaatti dhiyeessii gabaatti hin dhiyaatu taanaan mancaatii hamaadha kan inni qaqqabsiisu. Akkasuma illee kuduraalee muduraalee fakkeenyaaf timaatimii fudhadhu. Timaatimii yoo fudhatte dirree qonnaa irraa yeroo sassaabamu gara gabaatti hin dhiyaatu taanaan hawaasaaf hin dhiyaatu taanaan mancaatii hedduudha kan inni qaqqabsiisu. Kana egaa hawaasni keenya dammaqinaan geejjiba kanatti fayyadamee dinagdee isaa cimsuu akkasuma illee dirree xiyyaaraa kanatti akkasuma balallii xiyyaaraa gara godinichaatti taasifamu kanatti fayyadamuudhaan dinagdee isaa cimsee of utubee akkasuma illee buufata xiyyaaraa kana tumsee wajjin jijjiiramuudha kan inni qabudha malee dabalataan immoo wantoonni as keessatti kaafamuutii qabanii meeshaaleen garaagaraa gara godina sanatti ergamanii karaa buufata kanaallee yeroo gabaabaa keessatti osoo qisaasama hedduu hin qaqqabsiisin kan inni gara sanatti ergamudha. Egaan daawwattoota keenyaa qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Kun maaddii gaazexeessitoota torbanitti al tokko isin bira ga'udha. Egaan kanatti aansuudhaan immoo kan nuti ilaallu qulqullina barnootaatiin wal qabatee biiroon barnoota Oromiyaadha. Barsiisotaa fi qormaata ga'umsaa kan inni kennaatii jiru. Keessattuu godinaalee Oromiyaa keessatti buufataalee hedduutitti naannoo buufataalee 192 ol ta'anii keessatti qormaata ga'umsaa kana kan inni kennaa jiru. Kanumaan wal qabatee egaa qulqullina barnootaatiin barsiisonni ga'oo yeroo ta'anitti barattoota ga'umsuudhaaf immoo ammam hojjetu kan jedhu kaasneeti kan ilaallu. Egaan waggootii muraasa asitti imaammanni barnoota biyya kanaa jijjiirameeti kan inni jiru. Duraan imaammati ture barattoonnis cimina isaaniitiif akka isaan hojjetanii fi darbees immoo fuulduree isaanii ilaalanii nama kalaqaa akka isaan ta'anii kan isaan gochaa ture miti. Amma garuu mootummaanis qulqullina barnootaa kana irratti xiyyeeffate barataa qofaa osoo hin taane barsiisonni illee ga'umsa guddaa ga'umsa qabaachuu qabu jechuudhaan yeroo ammaa kana qormaata ga'umsaa kan inni kennaa jiru jechuudha. Kanumaan wal qabatee qabxiilee tokko tokko kaasuudhaan ni ilaallaa jechuudha. Egaan gamanumaan dhimma barnootaa irratti yeroo kaasnu egaa dur maal ture barnoonni imaammati barnootaa kanaan dura maal ture kan jedhu irratti yoo xiqqoo ilaalle bareedaa natti fakkaata. Egaan kanaan dura akkuma beeknu barataan yeroo baay'ee yeroo inni itti komatamudha kan nuyi arginu barsiisaa irra caalaa jechuudha. Maaliif qormaati utuu kutaa 6 utuun dhufiin dura kutaa 8 fi kutaa 10 12 ture qormaanni biyyaalessaa kan barattoonni qoraman jechuudha. Haga sun ga'utti garuu barataan callisee barataa kutaati kutaatti numa darbaa. San booda warreen kufan immoo egaa irra deebi'anii baratu kan biyya keenya keessatti baratame jechuudha. Egaa barataan immoo barsiisaa isaa fakkaata jedhama mitiire. Egaa maaliif barattoonni kun akkas ta'anii ofii isaanii seeraan barnoota isaanii hordofuu dhabuudha moo barataatu sirnaan barsiisuu barsiisaatu sirnaan barsiisuu dhabuu isaarraa immoo akkamitti rakkoon kun dhufe kan jedhu gaaffii yeroo hedduu ture. Maaliif barataan baratee dhufee kutaa 8 kutaa 10 yeroo qoramu kana qormaatatti yeroo dhiyaatu yeroo hedduu akkuma beeknu barateetu dhufa qormaata jechuun immoo wanta baranne sana hagam akka yaadannu kan ittiin of madaallu barsiisaan keenyas kan ittiin nu madaaludha akkuma beeknu. Sanarratti garuu yeroo hedduu qormaata yeroo ga'u eegumsa guddaatu ta'a. Eegumsi yeroo qormaataa sana barattoota irratti ta'u sun maaliif ta'e barataan yeroo hedduu bilbila fayyadamuudhaan akkasumas waraqaa tokko tokko fudhatee galuudhaan sanarraa ilaaleetu deebii kan inni deebisu. Maaliif ta'e kun immoo kan yeroo jennee ilaallu barataatu sirnaan hin baranne immoo akkuma jalqaba irratti kaasee balleessaan eessa bukkee jira kan jedhu biiroon barnootaallee waan ilaalee natti fakkaata. Maaliif
barsiisonni kun ga'umsa qabu barsiisonni barataa barsiisan kun ga'umsa hagamii qabu isa jedhullee ilaaluu dandeenya. Sana immoo beekuun hin danda'amu. Kan inni ittiin beekamuu danda'amu yoo qormaata ga'umsaa kanatti dhiyaatanidha. Barsiisonni sunillee barsiisaa akkamiitu barataa barsiisaa jira kan jedhuuf illee deebii kan ta'uu danda'u. Egaa qormaata kana barsiisonni fudhatanii booddee sanagaa deebii argachuu dandeenya jedhee yaadanillee. Egaa akka hanqinaatti wantoota hedduuti kan nuti kaasuu dandeenyu. Egaa gamanumaan egaa qormaanni barsiisonni kun ga'umsa isaaniitiin madaalamu kan biiroon barnoota Oromiyaa qopheessee isaaniin qoraa jiru kun hagam barsiisaan tokko ga'umsa gaarii irratti argama akkasumallee istiraateejiin barsiisaan sun ittiin barsiisaa jiru maalidha kan jedhudha kun eessumattuu kan qormaanni nama kamiifiyyuu madaalliin ga'umsaa egaa nama kamiifiyyuu kan barbaachisudha. Garuu immoo xiyyeeffannoon isaanii inni guddaan barataan rakkoon barataan yeroo dhiyoo asitti biyya keenya keessatti barataatti qaqqabaa jiru eessaa garamitti kan jedhudha. Kun immoo kan inni ta'uu danda'u hundee irraa jalqabuma isaayyuu barsiisaa barataa kana barsiisuudha moo dadhabina barataa kanaati kan jedhamu gaa jalqaba irratti ilaalamuutiidha kan inni qabu. Kana dura immoo kan gochuu qabu barsiisaa sana ga'umsa isaa madaalteetu ga'umsa barsiisaa sana erga mirkaneessite booda gara barataattidha kan itti deebitu. Maaliif barataan tokko barsiisaa isaa fakkaata sababii ta'eef. Amma garuu taateen amma ta'aa jiru kuni barsiisota ga'umsa qaban calalliidhaan bifa madaallii kanaan kennamee fi calalamanii barattoota irratti xiyyeeffatamee akka hojjetamuufidha. Kun immoo kan inni ta'uu danda'u barsiisaan tokko ga'umsa isaa madaalamee qabxii gaarii argamsiisee wanta irratti barsiisaa jiru yookiin saabjektii inni qabatee jiru suni ga'umsa isaanii madaalamoo hin madaalu kan jedhamu ni dhagama. Egaa keessattuu gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin egaa barsiisota gara 33,000 oliitidha kan qormaata kanatti dhiyaate. Dippiloomaan illee ni jira, digiriin illee ni jira jechuudha. Egaa kun kan inni ta'uu danda'u hundee irraa furamuudhaa fi barsiisaan tokko ga'umsa yoo qabaatedha. Wanta irratti barsiisu sana ga'umsa qabaate dandeettiin isaa madaalamaa yoo deeme yookiin immoo dandeettiin isaa asii ol dabalaa yoo deemedha kan barataan tokko ga'umsa barsiisaa sanaatiin qaroomuu kan inni danda'u. Garuu biyya keenya keessatti yeroo dhiyoo asitti barataan tokko dandeettiin barnootaa isaa yookiin immoo dandeettiin qormaata irratti taa'ee ofiisaatiin deebisuun isaa baay'ee kan gadi bu'aa fi hundumti keenya iyyuu kan beeku kan odeeffannoo isaa gurra keessaa qabnu barataan tokko qisaasamaa fi akkasumallee qormaata garaagaraatiin illee yeroo inni ittiin dubbisne odeeffannoowwan garaagaraa toora weebsaayitii irra jiran illee odeeffachuudhaan qayyabannaa gadi fagoo taasisuun akkasumallee barsiisaa isaa wajjin hariiroo uumuudhaan kan inni hin barannedha. Kun immoo kan inni qaqqabsiisuu danda'e qormaata irratti qabxii gaarii deebisuu hanqachuutiidha kan inni qaqqabsiise. Egaa gamanumaan biiroon mootummaa naannoo Oromiyaa barsiisota irratti dura fuulleffachuudhaanidha kan inni hojii jalqabe. Kun immoo kan inni ta'uu danda'e qormaata ga'umsaa madaallii kennuudhaanidha jechuudha. Ayyeen egaa ga'umsi qormaataa kun barsiisota qofa irratti kan xiyyeeffate ismiti egaa barattoota irrattis kan hojjechaa jirudha. Gara fuula duraatitti qulqullina barnootaa ni mirkaneessa jenneeti kan amannu. Mootummaanis cimsee xiyyeeffannoo kana kennee fi imaammata barnootaa irratti hojjechuutidha kan inni qabu. Hojjechuus kan qabu dhaloonnis kana keessa kan inni of sirreessaa, of fooyyessaa, of guddisaa deemuu jechuudha. Gara fuula duraatitti barattoota ciccimoo fi ga'umsa qaban oomishuudhaa fi barsiisaanis ga'umsa isaa sirriitti cimsee kan itti fufu ta'uu isaa dhagaa. Egaan qabxiin itti aansinee kaasnu Puutiin immoo Kooriyaa kaabaa erga daawwatanii booda daawwannaa isaanii gara michuu isaanii duraanii Veetinaamitti taasisaniiti kan isaan jiranii. Daawwannaa Puutiin gara Veetinaamitti taasisan kanaan immoo Ameerikaan mufannaa guddaa taasisteeti yeroo ammaa kana kan isheen jirtu jechuudha. Egaa qabxiileewwan kana kaasuudhaan egaa Puutiin gara Kooriyaa kaabaatii deebi'anii Veetinaamiin maaliifidha kan isaan daawwachuun isaan barbaachise itti dabaluudhaan immoo mufannaan Ameerikaa kuni maal agarsiisa maaliifidha kan jedhu kaasnee qabxiileewwan tokko tokko kaasuudhaan ni mari'anna jechuudha. Ayyeen akkuma ati kaasteeyyuu Puutiin gara Veetinaamidha kan inni deemee jiru. Daawwannaan inni gara Veetinaamitti taasise kan ammoo Ameerikaan hin jaallanne. Sababi isheen hin jaallanneef immoo egaan Raashiyaan waraana Yuukireen irratti banan kana seera qabeessummaa isheen cimsiti sodaa jedhuunidha kan isaanii xiqqoo mufatanii jiran jechuudha. Veetinaam egaa walitti dhufeenya USA fi biyyoota lixaa wajjin fooyyessuudhaaf osoma hojjechaa jirtu. Michuu ishee duraanii Raashiyaa waliin immoo
walitti dhufeenya isaanii kana cimsuu ni barbaaddi jechuudha. Egaa magaalaa Hanoi keessa immoo siidaan leeliin meetira 5 kan dheeratu magaalaa sana keessatti dhaabameeti kan inni jiru. Eeyyee leeliin immoo akkuma beeknu warraaqsa Raashiyaa keessatti nama ijoodha bakka guddaa qabudha. Egaan waggaan guyyaa dhaloota leeliin kun illee ni kabajama. Yeroo kana kabajanitti qondaaltonni Veetnaam immoo hedduun isaanii abaaboo qabataniitu bakka sanatti kan isaan argaman jechuudha. Siidaan leeliin egaa kennaan kun kan inni kenname bara gamtaa Sooviyeet Raashiyaa Veetnaam irraatiidha kan inni kennameef. Eeyyeen egaa wanta baay'ee isaa kaasuudha kan nuti dandeenyu. Jalqaba irratti garuu walitti dhufeenyi Raashiyaa fi Veetnaam kan baroota hedduudhaaf lakkoofsisedha. Egaa gamanumaanii keessumaa bara 1950 keessa gamtaan Sooviyeetii kun egaa mootummaa kooministii Veetnaam kana gara kaabaatti deeggarsa waraanaa fi dinagdee hedduu gochaatiidha kan inni ture. Bara 1970 keessa immoo yeroo Veetnaam Kaamboodiyaa weerartu biyyoonni lixaa fi Chaayinaa kun egaa qoqqobbiidha kan isaan irraan geessisan Veetnaam kanaani addunyaa irraa cittee gamtaa Awurooppaatti gamtaa Sooviyeetiittidha kan isheen hirkatteetii turte. Kun immoo egaa hariiroo Raashiyaa fi Veetnaam waliin qabdu kan baroota hedduu akka inni lakkoofsisu kan inni taasise kun egaa ifattiidha kan inni mul'isu. Egaa gamanumaan egaa lammiileen Veetnaamii umuriidhaan kan dulloomanii hedduun isaanii kan baratan egaa Raashiyaattidha. Kan isaan baratan Raashiyaattidha. Afaan Raashiyaas immoo sirriittidha kan isaanii dubbachuuti danda'anii. Egaa kun egaa walitti dhufeenya jara kanaa lamanii sirriitti cimsee kan mul'isudha. Egaan akkuma beekamu egaa US Ameerikaanii walitti dhufeenya jara kana hin barbaaddu. Baay'ee mufatteetti. Kan isheen mufannaan ishee inni guddaan walitti dhufeenyi jara kanaa yoo cime olaantummaa ishee mirkaneessuu waan hin dandeenyeef kana keessatti immoo Puutiin akkuma Yuukireenii waliin lola guddaarradha kan isaan jiranii. Kallattiidhumaan torban dura gara Kooriyaa Kaabaatitti kan isaan imalanii fi wantoota sadiifidha kaasnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa dhimma siyaasaati. Dhimma siyaasaa irratti Yuukireenii wajjin wal lolaati waan jiranii fi lola isaanii kanarratti deeggarsa meeshaalee waraanaa argachuudhaa fi gara Kooriyaa kanaa wajjin michummaa isaanii kan isheen cimsatte Raashiyaanii. Kana keessatti Kooriyaan Kaabaa meeshaalee ammayyaatiin meeshaalee lolaa ammayyaatiin baay'ee fagaatteetti teekinooloojiidhaan fagaatteetti akkuma kana immoo meeshaalee ammayyaatiin addunyaa irratti beekamtii guddaa argatteetti kan isheen jirtu. Egaa walitti dhufeenyi Puutinii fi akkasuma Kooriyaa Kaabaa cimuun isaa meeshaalee waraanaa kana deeggarsa walii akka walii taasisan akka gaariittidha kan isheen argattu jechuudha. Inni kan biraan diinagdee isheedha. Diinagdee ishee keessatti walitti dhufeenya Kooriyaa Kaabaa wajjin cimsatteeti meeshaalee garaagaraa daldala garaagaraa irratti kan isheen bobbaatee jirtu isa kana fooyyessuufidha. Inni kan biraan tuurizimiidha. Tuurizimii irratti sirriitti hojjechuudhaafidha kan isaan Kooriyaa Kaabaa wajjin michummaa isaanii cimsan. Egaa kana booda kan isaanii imala isaanii gara Veetnaamitti kan isaan taasisanii jechuudha. Keessattuu gaamma yeroo ammaa kana gaa Veetnaamiin biyyoota addunyaa daldalaa keessatti makamuudhaan jijjiirama guddaadha kan isheen agarsiisaa jirtu. Raashiyaan immoo hidhatuma kanaan Veetnaam wajjin hidhata qabaachuudhaan egaa gara Chaayinaa biyyoota Eeshiyaa fi USA Awurooppaa irratti akka isheen boodatti haftu taasiseetidha kan inni jiru. Haa ta'u garuu Veetnaam ammayyuu irra guddaan meeshaalee waraanaa Raashiyaa waliinidha kan isheen oomishitee fayyadamtu. Kun egaa waan hidhata isaanii waliin qaban sana akka inni cimuu fi akka inni hariiroo isaan gara fuulduraatti waliin qaban illee ni mul'isa. Egaan Veetnaamitti walitti dhufeenyi Raashiyaa waliin qabdu egaa hanga yoomitti cimsitee itti fufti kan jedhu egaa hanga ammaatti ifa miti. Kana keessatti immoo meeshaaleen waraanaa Raashiyaa amma fayyadamaa jirtu kanaan kan warri lixaa bakka buusuuni waggaa hedduu itti fudhachuu danda'a kan jedhamudha egaa sodaan jiru. Kanumaan wal qabateet egaa Ameerikaan immoo kan isheen walitti dhufeenyaa fi hariiroo jara kana michummaa jara kanaa kan isheen hin barbaanneef isa kanaafidha jechuudha. Egaan daawwattoota keenyaa qophiin maaddii gaazexeessitoota torban kanaaf qabannee agaa amma turanii qophiileen keenya afan itti fufu qophii keenya torban dhufan hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin